Nyaata birrii meeqaan keessaa dhuga birrii meeqa kaayata namni kun jaatti jennee haayaan isinii galee kanaaf rakkoon biyya tana keessa jirtu akka namni wal nyaatus ka godhe akka namni waan hin taane walirratti dalagu ka godhe rakkoodha jechuudha. Rakkoon si kijibsiifti laga ati hin beekne si seensifti waan ati hin beekne si barsiifti jechuudha. Kanaafiyyuu ilma dhiiraa dalagaan hin jira jettanii biyya Dubaay tana hin fidina. Osoo shamarran jiraachuu baatte dhiir guyyaa adiin du'a yookaan baara irratti yookaan sii galee maal sin jedha karaa irratti argitaa jechuudha. Dhugaan jirtu isa kana. Kanaaf shamarri teenna birri itti baaftee jaaladhe jettee fedhii yeroo laaltee fuula isaa arguuf jecha sigale biyya kana dalagaan hin jirate biyya irraa hin fidin. Biyya irraa wayita fiddu birrii 100 qabdi birrii Itoophiyaa. Birriin 100 sun kama hoci makaraa kanaatti dhuma. Amma 100 yu gara 150 sigale wanni siin qabdu tana. Mucaa kana fidde ji'a lama osoo isaa wal nungatanii waliin ciisanii waliin ta'in jiini lama dhumatti. Gaafa kana kiyyaan garamaa keessa seen. Garamaa keessa seen. Sigale iqaamaa baafachuu hin danda'u. Birrii 8,000 tana eessaa fidee baafata. Waan ittiin nyaatu waan ittiin dhuguu dhaba waan kiraa manaa ittiin kafalatu dhaba. Gaafa kaan isii dhiisee dhalaa biraatti tara. Isii mallaqa itti baasee akka nama biteetti mallaqa itti baasee inni na jalaa eessa iyyuu hin deemu jettiin fiddii isiin iqaamaan qabdu inni iqaamaan qabu dalagaa hin jirtu. Kiraan manaa widdiidha biyya kanatti nyaata dhugaatiitu jira uffannatu jira mee akkam ta'a. Rakkoon guddaan biyya tana keessa ka jiru isa kanaa jechuudha. Kanaaf warri shamaraa haga feete jaaladhu. Haga feete jaaladhu. Yoo dandeette dalagii biyya itti gali. Yoo dadhabde dalagaan biyya kana hin jira jettee abdiidhaan hin fidin. Gaafa fiddee inni si harkaa amallatee rakkoon isa waan hin taane keessa siftee si harkaa tare dhufteetiin miidiyaa kana gubbatti hin boo'in porofaayilii kee hin gurraachisiin fooqirraa of darba ofiin hin jedhin waan hin taane ofii ofirratti hin dalagin sammuu kee karaa kanaan hin dhabin obboleetti. Sigala miti. Kanaafiyyuu namoonni biyya Dubaay tana keessa jiran akka gaariitti beekan rakkoo biyya tana keessa jiru. Akka gaariitti. Rakkoon sun maal irra caaliin baay'inaan shamaratu fida ilma dhiiraa. Ji'a 3-4 dalagattee birrii 200 yoo qabaatte 100 yoo qabaatte birrii Itoophiyaa gaafa kaanii waraqaa hin buuftii fi kiyyaan oluma ka'ee dhufa gaafa as dhufe hin nyaata hin dhugaa kiraa manaattu jira isiin birrii fixatte. Sigale osuma mana ijaazaa keessa waliin galanii waliin ciisa waliin dhugan birrii dhumatti mucaan garaamatti bade isi awwalumaa iqaamaan qabdu mee akkam ta'a uummanni kun mucaan kun maal ta'a jettee yaadda maal akkam ta'a. Dirqama isii dhiisee dhalaa biraa jala deema. Dirqama isii dhiisee kijiba jiraatuuf sigale jiraatuuf si jaaladhe si du'e ka'ee jedhaan kaman jaalanne ta'a. Eebade si malee jiraachuu hin danda'u jedhaan. Sigale dhaqee birrii irraa taka babbalaa jechuudha. Maaltu kana isa godhe rakkootu isa godhe rakkina keessa jira. Sigale harka 100 keessa 30 yoo dalagaa qabaate dhiirri biyya tana keessa 70 kun hoon ciisa. Achumaa ciisee pilaanii godhe. Tanan jana diimtuu guddoo furdoo gabaabduu dheertuu wanni inni galaan inni keessa seen hin jiru guyyatti. Maaltu kana isa godhe rakkoo isa godhe. Kanaaf obboleetti diyya. Eenyu si yoo bar mucattii takka akkana ya. Eenyu si yoo bar Khadija na ya. Eenyu si yoo bar Fatin na ya. Gaafa ji'a 3-4 isaan lamaanu diina walitti ta'an kana argita. Diina walitti ta'an. Rakkoo dhagaa. Isii birrii fixatte homaan jiran qarumayyuu. Sigalee isaa hin nyaata hin dhugaa kiraa manaatti irra jira. Iqaamaan qabu. Iqaamaa malee biyya kana gara tokko deemtee dalaguu hin dandeettu. Hojiin kalli walli xiqqoo yoo maziraa hoolaa tiiste yookaan gaala siisanuu 800 birrii kumaan. Achi keessa nyaata achi keessa dhuydamee akkam abbaa keetii jaata. Obboleessa kiyya biyya keetii teetteetiin qotachuu si wayya dhugaa sitti himaa. Yoo danda'ame ammoo biyya biraa deemu wayya. Yoo kan hin danda'amne taate as taa'ii dalagiitiin birrii itti ergisuu qabaniif baajaajii bitiif motora bitiif dalagaddu jedhin. Yoo hin dandeenye ammoo yoo dhugaan si jaalate yoo dhugaan jaalatte ka'ii biyya gal. Isa wajjin bultii ijaarrachuuf jecha. Kanaafuu dalagaan hin jiraatanii ilma dhiiraa asii fiddanii rakkisina. Ofiillee waliin rakkisina. Sigale shamarri hedduu biyya Dubaay tana keessa jirtu wallahi dhiira yaamtee dhabde harkaa baafatee kiyya rakkoo harkaa baafachiise sanuu dhiira qalbii qabdutu itti fayyadamee iqaamaa biyya kana keessa baafata laayisansii baafachuudhaaf
yoo nama dhamaa wayii taate gizee maraka ima jigu taate waggaa lama itti fudhata waggaa lama dhugaa sitti himaa nama ana jedhetu ji'a 7 yookaan waggaa takka keessa manjafikaata fudhatta manjafikaata fudhachuudhaaf diraama birrii biyya kana birrii 10,000 dirqama si barbaachisa birrii 10,000 birriin 10,000 birrii Itoophiyaa har'a meeqa gara 300 tobboleessa 300 kiyyaan kun osoo 300 qabaate biyya maal godhaa ba'a osoo ittiin nagadee bar argatuu danda'a waan barbaade dalagatuu danda'a sigale inni shilingiin qabu waati birrii 100 qabda fiisaa si achiin ergitaa fi inni dhufa gaafa dhufe ji'a lama osoo wal nungattanii bara fedhii walirraa hin geeffatin dhumatti masalaama inni garaamaa keessa seen ati karaa uumaa seera wayitu harkaan qabdu sigale mee maal akkam taajettee yaadda mucaan sun gaafa inni si harkaa lixxe ati ta'e mimmaani eebade jetta akka waan haadhaaf abbaan keessarraa dhumee kanatti hin booddee asirra baatee wanni ati keessan seen hin jirtu sammuu si harkaa lixxe birrii hin jirtu kiyyaan tare rakkootu isa baafachiise akkam taare akkam taa osoo ati kaleessa biyya kana fiduu baatte inni sitti hin jijjiiramu mallaqa keettis hin dhabdu isas hin dhabdu amma isa miidhame moo situ miidhame sigala miti rakkoon biyya Imaraatii tana keessa jirtu isa kana hojiin hin jiru hojii dhiiraatiin hojiin shamaraatu dhaban kun mana ijaazaa mara ciciisaa jirte argaan jirtanii isin nagenne hin argine dhiira kamtu ammoo biyya Imaraatii tana keessatti mee birrii gahaan argata yoo ijoollee biyya tana keessa turtee waa makiinaa bitattee manjafiqaada iqaamaa harkaa qabdu birrii hawaalaa dalaguu dandeettu yoo ta'e malee maal jettee yaamti barfaadheen biyya kanatti dalagaan hin jira jettee ni yaamti hawaalaa dalaguuf birrii si barbaachisa bar kiyyaan duudaan biyyarraa ka'ee dhufu kun birrii hawaalaa ka dalaguu danda'u iqaamaa baafachummaa isa dhibere iqaamaa baafachummaa isa dhibe kanaafiyyuu yaada obboleeyyantii amma biyya Suudi Arabiyaa kana keessatti rakkoo akkamiitu jirame namni kamuu bar qoofni biyyarraa ka isa baase hin jiru ilmaan Oromoo rakkootu biyyarraa isin baasee ba rakkootu biyyarraa nu baasee ba dalagannee haadhaaf abbaa keenya jijjiirree biyyatti galla jenneeti malee poolitikaa as keessa baratuuf namni biyya Arabaa dhufe tokko hin jiru namni dhuguma Oromummaaf qabsaa'ullee hin jiru namni dhuguma poolitikaa beekullee hin jiru biyya Arabaa kana keessa wallaahi laaziim hin jiru kijiba martu yookaan fooloo argachuuf jecha yookaan karaa kanaan beekamtii argachuuf jecha namni baay'een dhufee halaaluuf jecha laayini inni keessa hin seenne hin jiru wanni inni hin borchine hin jiru malee barumsa tokko hin qabu namni barumsa qabu namni Oromummaaf yaadu Oromoo jedheetiin dubbata malee ani ilma gandaati nu tuqanii akka hin godhan jedhee asirraa facaabar sigale nu tuqanii jedhee eenyu isa tuqe isaan tu nu tuqee jedhaa bar isan na tuqee dhiise isaan tu na tuqe isaa wayita jedhu yookaan Arsii jedhaa bar yookaan Jimma jedhaa yookaan Wallagga jedhaa bar yaa ki ummata duudaa asirra baay'ate soo kanaaf rakkoon biyya Arabaa keessa jirtu rakkina mataa keenyarraan kan dhufe waan ta'eef walitti himuun dirqama ofii wal rakkisaa jirra ofii wal dheebochiisaa jirra ofii biyyattii irratti illee fe'aa ta'aa jirra hay kun gaala tiisaa kun hoolaa fi horii tiisaatiin hin bar tiktooka banateetiin nama gaggalabbatee asirraa nama arrabsaa oolaa bar way biiroo keessa jira si fakkaate way birrii gaarii argataa jira si fakkaate haadhaaf abbaayyuun dawwalu bar quban qabu kanaafiyyuu waan kanniin ofitti himuun dirqama namummaati dirqama lammummaati sabrii kootu keessaa bahe siyalte nama waan akkana barreessu bloogiin isaa ari'aa jechuudha Zubeedaa dhuftee waa barreessu natti hin toltu baay'ee ati Zubeedaa takkana tana dadhabsiise amma takkana tana mita miidiyaa irra baatee akkaataa namni itti wallahu nama barsiiftu subhanallah jettin jeen waan takkaan argine biyya Arabaa kana keessa teettee bar mataan hin jiru bar qamisii godhatti gatteettee akka dubartiitti finjootii argita malee mataan kun hin jiru bar maaliin bade beeyta Zubeedaa huma akkanaa kanaan bakka huma akkanaa kanaan sammuun harkaa deemee waan haasoftu waan tarsaatu waan barreessitullee waliin beeytu jechuudha kanaaf shamarri gaggaarii dhiirri gaggaariin kaayoo kee beeytu ka jiruu jijjiiruuf biyyarraa baatee biyya ormaa kana keessa jirtu ka nama hin galabban ka haadhaaf abbaa kee maqaa biyyatti eeydu
كجرين نجاري بروهن جرادا أبدي أكسي في كيس أقبله وأنا كنا ينقولي إردنا نتكرر كنا أرجع تيو جرات ستاف بيكم سكرا كنا نترجع تيو كجرات تات ستاف كرا كنا يو أتنما ولت لايته دبته كان قوته نمني مليون يدفعه كسلالو تات ستاف وبليسو كرا سر ريتي بديكو أنا سينجد أنا مرا ستاف كناف لغاجرت ولت تمني ولوجين سچو دا تمنا بوليتيكا نونا غدابر ولا تيسا ربي صداد بوليتيكا نوكا يتبر ميشا ديكا मैं वो जीगारी कम कब दिन फोनी सो करते बर गंदी की आकशी मिट्टी जत्ते पॉलिटिका आसोई थी बर जिरे न गदा दो तना कैसे जरा था जिरे न रक्कू तना कैसे जरा था सिगले बोरमोर मकाबनी थी ने सोई तो पे अंदर बनी अकाउंट थी बुगा सोलित थी बर बी अरबा जरा बर बियो ता अवरोपा के सोर जरू हकन तना सो बर तक्का ऐसा गब्बानी हकन ती नम अरब सदी गन्ना मगलबतनी वान इंसान असर राता मानर किते बेटा tinjirat silai sahan irra barida mikiratum birri illee dhabdu beekta biyya gad hin darban isi ammoo boruu maqabanii biyya si darban gaafa kana eessa deeta mana shiishaatti galtaban arakee tuytaban si galee yookaan waa hattaaban rakkoo keessa seentaa jechuudha. Kanaaf biyya Dubaay tana keessatti dhiira jaaladhe jetteet biyyarraa gowwaadha homaan beeku jettee gaafaati fidde gaafa ji'a lamaa kiyyaan qayyarame ka as jiru caalaa araadaa beeka biyya jirus dhugaa sitti ka as jiru kana caalaa mullaaciin akka ijoollee biyyaa jirtu mullaaci hin dhuftii atillee kuma dhibbaa hin qabdaa hin fiddaa ji'a lama waliin ciiftanii wajjin nyaattan waliin dhuydanii mistira jiru waan jiru garaa walitti hin himattanii gaafa ji'a sadii kiyyaan si biran jiru gaafa ji'a afurii dammoo ati eebate maal taate isaallee dhabee mallaqa kiyyallee dhabee mallaqa kiyya naa deebisu jetta akka waan qara shuggutii eega si kaa'anii si baasisanii ufii keetiitti kennite ufii keetii jaalattee fidde leesha siin sheeka soyta leesha siin aalima soyta kana himachuuf jecha ufii keetiitti kennite namni si dirqisiisan jiru gaafa isa fiddu namatti nimtu bar waan si ajaa'ibu gaafa isa fiddu gaafa jaalala waliin eegalan itti nimtu ummatatti gaafa inni biraa baafate ammoo kun goddanyaa isaatiif zarii isaatiif ni jaan kasoyti barsi ajaa'iba bar barsi ajaa'iba gaafuma isa jaalattee gaafuma biyya kana isa fida jira jettu maalitti fidaan mucaa kana kan dhufee as jiru kun maalitti jira dalagaa argataa jira dalagaa seenaa jira birrii meeqa ji'aan argataa jira mee akkam ta'aa jira jettee maa ofitti nima siin mee taawii taatee ilmoodhaan wayita chaat gootu san bakka ati dhufuu qabdaa jettii bar si argee guyyama takka si argee guyyam sanu yoo du'e yoo dhabatee jettii bar gaafa kaani birriin darbitii fi fiizaan ergitii fi dhufa gaafa dhufe garaamatti ergamu si galee gaafa kaani isiilleen birrii fixatte isa awwalumaa homaan qabu garaamaa keessa jira isiin awwalumaa iqaamaan qabdu shuu osoo dhukkubsatanii bar mana yaalaa dhaquu hin danda'a paasapoora qaba si galee osoo dhukkubsatanii isaan lamaan iyyuu mana yaalaa tokko dhaquu hin danda'an bar hedduu ulfaata mana yaalaa dhaqu si galee miti dursa isa yaamuun duratti jaalala fedhii keessa seenuun duratti maaltu jira biyya tana keessa dhiirri biyya tana dhufe maalitti jira dalagaan jira mucaa kana yaamee maal keessa seensisamee maal naa dalaga jedhi tintiingi godhi yaamadu si galee miti kanaaf yoo achii kaate dammoo ta'in mimmaaniin ta'in fooqirraa nuuf darban jedhin kirooniksii dhugan jedhin sammuun keessi harkaan deemin si galee miti kanatu baay'ata biyya Imiraatii tana keessa Dubaay tana keessa wanni waan jirutu isa kana dhugaa jirtu furadhaa ufitti hima dhiirri barsiin jedhe harka dhibba keessa dhiirri 30 yoo dalagaa qabaate 70 hin ciisee uffatuma qayyaree pilaanii si qayyara pilaan tanaasiin baasee tanaasiin akkana godhaa tanaa gana irraa fuudha tanaasiin akkana godhaa bakka Batillee tamachoite dalagaa kee jireenya kee biizinasi akkamitti argadhan jettu chat erfooni suuqattee bargarattu waan nyaattu bar gaafa kaani mana yaalaa dhaabattii maal taat dhiigan naqannas maal taat maaliin kun gurraacha maal taat omaan taane maal taat qaayit omaan taane waan ajaa'ibaatu jira waan ajaa'ibaa biyya tana keessa waan ajaa'ibaa ufumaa ofirratti dalee oromoo ufumaa ofirratti si galee
Dubai tana keessatti dhalaa meeqa dhiira waamatee dhabeem? Dhalaan meeqa dhiira waamte? Maal godha ree? Hai. Maal godha? Akkaataa itti jiraatu dhabee bara. Dhiira meeqatu bahara irra ciisaa jira amma beeytaniis? Dhiira meeqatu waan nyaatu waan dhugu dhabee kiraa manaa dhabeetiin rakkoo keessa jira. Eenyutu dhiira san fide? Isiidha. Waan ashandaa argatte. Ashandaa miti. Ajandaa jedhi. Ila barreeffamallee qajeelchi. Ashandaa jechuun kan bishaan qorqoorroo irraa jigu sani. Ambar naa jedhe baaba. Faatee osoo baratiin biyyaa baate. Ila waan ashandaan jedhini ajandaa jedhi. Sigalee kun ajandaan jirree miti. Ajandaa isa dhugaati. Ati Zubeida imaan arsii waan ashandaan jedhin. Ajandaa jedhi barreeffama keessirreessi. Okay? Hin kolfitaa. Arada akkana nama dogongoro ofiitti deebitee kolfiti argite. Sigalee amma nama harkaa balleessiti eessa waa jenna. Anna gada booda. Ashandaa jette. Ashandaan barka qorqoorroo irraa jigu sanii bishaan warra keessaniin beektaa mee qorqoorroo qabaattan. Ajandaa jedhama. Sila maal akkam goona sila. Haadha Zubeedaa hime isinii qajeelchina hime isin harkaa madda dubbi. Innaa kanaaf obboleeyyanti. Wallaahi miidhamni keessa miidhama keenya. Yaa shamarran ufumaa ofitti hin taphatina. Jaalala keessaa bayaa dalagaa keessa noo fadhaa. Sila fiqir ta'uu baqqaa baqaachuu argitan. Mee maaluma taatan dhiiruma kana malee jiraachuu hin dandeettanis. Diimaa isin tulaan, gurraacha isin tulaan, gabaabaa dheeraa isintu jala deema. Xiqqaa guddaan wannummaan isinitti hafuun leesh. Mee maal isin fayyade? Dhalaan hiriyyaan ta'e kaan jaalatte, kaan ittarte, kaan irraa kun kaan godhe mee maali faayidaan isii? Finfinnee kana mana ijaarrachuu si jaala bara. Wallaahi dalagaa san dalagatte. Adaama kanatti mana bakka mana yoon bitee biizines akkamitti dalagadda jedhi yaaqi. Akkamitti daa'ima dhaleetiin nama ta'a jedhi. Dhiira jaalatte wajjin akkamitti kun mataa keessa yaa nyaatu halkanii guyyaa maal godha waa'een namaa keessa galanii oofu laqallaqu mini argiti. Walitti nu hin qabin kaa ati keessa seenin bakka ati nama gaarii yoo taate gaarummaan kee yeroo kamiyyuu beektaa. Maafi shukulal yoomi. Sigalee kanaaf sammuu kee illee dhamaasin. Sammuu kee kanaaf bakkee kenni yeroo kenniif. Sigalee saadii damee afur silkii hin janajani. Nama waliin haasa'uu irraa yuutuuba keessa seentee waa ilaaluu wayya waa baratta. Muhammad waliin haasa'uun garuu kun waan lafaa yoo siyaasa kun waan samii sitti haasa. Sigalee kun asiin akkana goonee asiin jedha. Kun ammoo tanatu tana kanaa goonaa jedha. Kam keessaa qabatta bee rabbi sodaa. Kun suuraa ofii asaan maree surree babbareeda kana godhatee si erga. Kun viidiyoo ajaa'ibaa tana dalagee si erga. Kam keessaa laallatta bar sammuun kee kun bittin si jedhee bar bakka 2 3 4 5 jirta bar. Mee kamuma keessaa qabatta. Gaafa kaanii umrii illee si jalaa deema bar. Amma umrii shamarri ta'e nagar hoggaa 30 geette mee maaltu fuudha. Takka deennaan bar akka horii bonaa kana itti bu'ee gafaf jetti achumaan marsalaam. Wallahi. Gara sadii dhallaan lafaa yoo kaateen dandeettu akka horii kana lafa ol harkifta. Dhugaa sitti maa. Kanaaf yeroo keetitti daa'imummaa keetitti fuula keetitti qaama keetitti fayyadami. Dhiirri kun maa taraa sitti tara. Leesh taraa sitti tara. Atamma yoo uffata bareeda uffattee miikaappii kana gadaadattee eegee kana ofirra laala suuraa kana suuraa noormaaliin kaatu bar. Suuraa maaliin kaati mee suuraa noormaalii abadan shamarri takkan kaatu bar. Wannoo kanaan kaati maal jedhama abbo. Kanaan kaate ufa haxooyte kuno masgiida rabbii afoo dhaabachuuf si fakkaataati bar dhiirumatti erguuf. Deela taarikoo koo illee dhugaa sitti bar. Bar dhiiruma kanatti achi erguuf akka isiin hin taane jiru itti yaaddee bara halkanii guyyaa itti yaaddee akka nama biizinasa mallaqa fiduuf namni itti yaaduun jiraami. Snap chaatii moo yaa naa jiraadhu. Yaa wallahi laaziin baalee durii dhugaa sitti himaa jira. Dhugaa irraa haga xurii keessa jala akkana miliineen dhugaa sii galaa miti. Maaluma sii godha obboleetti. Mee dhiirame mee bakka ciiftutti bakka jirtutti ufumaaf laali. Dhiiramee ka argite. Ansin argine rabbi si arge. Mee dhiiramee ka si arge. Dhiira sanirraa bu'aan ati buufatte maali? Tirfii yoo gubata taate malee. Yoo sammuun kee jiiqamuu taate. Tan haadha isa dhalate caala ofitti aansee jaallatutu jira. Nu ammoo garuu dhiirri akkasii nuuf hin ta'u naa mana. Dhiirri akka
Abaaboo ganama asitti gabbayee abaaboo ganama ba'anii bishaan obaasanitti jechuudha mandarii naatitti nu laalu dhiirri akkanatti qabatee nuun deemu nuun ta'u kamtu nuu ta'a kabirri nurraa nyaatuu fi kazinaa nu dalaguu fi kan ilmoo nurraa baasuu fi kan akka odeen nafa kaakilee kennaa arrabsuun nuu ta'an. Dhiira akkasii dubartiin as gubbaa baatee fincaanuu barbaadde as gubbaa baatee Amma yeroo kiyyaa yeroo jaalalli naqabee dubartii takkarraa jaalalli naqabee dubartii sanii gargar baanu akkamitti boo'ee beeyta akka gaafatti geemii adabamtu Hamzaan doolaaba sirraa buqqisee sanitti doolaaba keessa seenee mataa kiyya akka dhoofadhee ija takka doolaaba ija takka dhoofadhee akkasitti boo'ee dhugaa rabbi na waraabanillee guutuu argachuu hin danda'an ija takkitti yoo ta'e malee jaalalli si yoona maqaa akkasitti boo'an malee karoora kiyya keessatti yoo aare homa kam irratti iyyuu imimmaan qabadhee hin danda'u. Boo'ee ka'ee achi sa'a takka farafee ka'ee yookaas noormaalii kanatti deebi'ee akka nama shaawar seenee bahee kanatti sirriidha. Waan isii jaalatee maramee maraatee jecha waan isii waliin ta'e dhudhumee kaboo'us ni jira. Kaboo'u jechuudha. Obsa dhabuurraa kaka'e beerbe kaboo'u bar. Dhiira waraannu hin boochisu waraana nu cafaqanii iyyuu hin boottu dhiirti. Gin wanta isii waliin ta'etu kan obsa hiiksatti hin horanne jira. Isiidhaan miti beeki. Waan isii waliin ta'e waan isii waliin dabarse hadhaa isii waliin dadhametu isa boojita dhiira. Hadhaa isii waliin dadhabe. Ingana. Mangisti kiyya gara kuma takkana gargaara namoota arafaa ta'e daba coggara na guddaa boo jetti himimmaan dhiiraa bishaan miti dhiiga. Qaali kiyya galatoom thank you very much. Winni sirraa naaf kutte jirta dhugaa rabbi galata guddaa na biraa qabda thank you. Foolo naa godhaa ture namni 132 jettan kuni itti naa dabalama. Okay? Good free kan bukan tenaga dalam. Nama Winni kita bisa nak jadi peor. Wallahi dia tak baca kata. Amma jalla kana nusuk sampai Winni kodan jette. Dugara bigala tu, bigala tu gudda kabda tahu. Follow nak kodan jol. Nam nazar tak perlu di tenaga dalam. Ada fate kosa ada jalan ti kosa ingkabdu. Gatiin jaalala akka nosirratti tenne haasofnu. Kanaaf sababni isaas dubartiin takka illee gaafa haadha ofii biraa baatee gara dhiiraa dhuftu lakkoofsoo qaban kana ijoollee hundi keessa daraa. Afaanis qaba. Namni yeroo jaalala jedhu namni gisee jaalala jedhu ana maaliif natti jaalalli kun maaliif jedhee gaafii natti ta'a beektanii. Jaalalli Polo TikTokiti wal bitachuudhaaf TikTokii marratti wal faarsuudhaaf akka baandira dheerti si jaalatu dhugaan si jaalate dhorsee as keessa si jaalata malee akka baandira akkana si goree akkana si habarsee akkuma seekan sanitti ta'e lafa si kaa'ee si biraa lixa. Wallahi naaman. Jaalala jechuun onnee keessatti hagam si jaalata san chee godhi. Ana maal jira nafas danda'anii na afarsuus danda'an. Lakin gamna jaalataa tokko kiiloo irra kaa'uu qaba. Hagamna jaalala takka jaalala jechuun gatii guddaa qabdi beekti. Jaalala jechuun aarsaa lubbuu si gaafatti. Lubbuu baasuu si gaafatti jaalalli bu'aa bayii hedduu qabdi. Argitanii wareegama hedduu qabdi jaalalli. Malee asuma fidanii taaptaap golgodhanii hadha taaptaap godhee ka'ee borgana mana hojii ergee miisa jima'ii mootiin lubbuutiyyaa siif mudhiin na citaara siif lubbuun na citaara sa'aatii kana sona bira jiraattee akkas si godhee natti tola sa'aatii kana akkas ta'ee natti tola simmeetii keessa jiru ibsataa jira. Sa'aan sani fiqirii isaa keessa jiru sanni waan fiqiriin isaa si godhaa jiru bichaa sitti himaa jira sarchi godhee malee ashitti welcome. Waan fiqirii isaa keessa jiru simmeetii isaa keessa jiru sitti ibsataa jira malee jaalala si ibsaan jaalala isa kan keen qabu beeki. Waan miira keessa galee sa'aatii san miirri isaa keessa jiru qofa ibsataa jira inni. Namni sagantaa nama dhibbaa jira kana fooloo naa godhaa please torbaata miizaa irraa galmaa laa ilaa illallah. Xiqqoo bakka giftanii tokkollee. Baatu jala kanaa si bilookiidhaan si baasa. Hin baatu jala kana achi dhaqee wiinii 10 fudhatee ka'ee as dhufa. Kanaafu jaalala nama dhandhamee argetu beeka. Wallahi jaalala nama dhandhamee argetu beeka. Ana yoon jaalalli akka duraanii sun na qabataan akka meesanii himee ka'ee suni masaanuun tiya jala kana jirti na gammatti. Jaalalli akkasii sun yoom na qabaa jedhee ganaa of gaafachuu jira nama ganaa chee boru jira. Haamile si caba jedhee bara maqaa waamuu dhabe qaata dhuftee si dhageeffattee asii bada bakka haamile maqaa eegu jedhee maqaa si waamuu dhabe. Taadaa gasiin jedhu san dhuftee na dhageeffattati maaliif hiiti dubbii kana booda dubbannamaan jedhini cabbiftee bira na dabarsite.
irrifatta bakka isillee maa gamtuu mallee hin jirti mee isillee garaana nyaatte atillee garaana nyaatte bakka isillee nama ho'ite miira keessa geette hafita tureetumaan. Irra kadhee bara. Dhageessee waan nu haasofne isa mundaa buqqee Takkitti ni namni takkitti. Takki barreessa. osoo icciitii xiyyaa akkasiin icciitii xiyyaa miti du'a kiyyaayyuu akkasiin arginu osoo jedhuma. Duutuu xiyyaa janaa isa xiyyaa akkasiin gannaa manne guddaa duudaa matuma. Ay carraa kee. Amzalleen haadha faatee natti fuudhe daazala deemee akkatti bu'aachi taruu sodaateen bilooyite kunoo. La dhiira kakadhuutti neerumaan dhiira kakadhuu takka jedha dhiira malaaxaa lamedha dhiira garaa guddattu sadi jedha rabbiin duddaaf garaa na haa godhu. Haadha faatee taa'e ashitti kun isa jala jirti. Kadhadhee itti boo'ee atiin tun nama kabaja naa qabu bannaa tashi wanni biroo haa fuulu kallee sii dhiqan jennaan galalaafoo galatoomi naa jiraadhu an dhiira malaaxatti heerumuu mannaa yookaan du'u naa wayyaa yookaan dhaabadhee hafuu naa wayya naan jette. Ana makiyya margee rabbii galanaa gahu. Isin bola Hamza malaaxa akkatti heerumte akkanan jedhin dhiisi. Ani abbaa manaa kiyya ka'anaa olii fedhaan gibbidaa ka'anaa olii. Kana irree ajaa'ibaa kana qabu cheestaa ajaa'ibaa kana qabu ka'anaa olii jechuudha kan jiraa miti kan gubbaa san dhaabate achii ganna laalu kan uffatu suufa uffatu bareedu surree godhatu bareedu kan surreen akka kun liginsii beeraatitti hudduu keessa galtee akkana itti maxxantu kana hin barbaadu sheeppii beeraa baasee hin jedhu injiraa miti bakka dhiira bakka yeroo uffatu uffatarraa bareedu suufa yoo uffatu irraa bareedu. Warra keenya bira yoo dhaqu warra keenya biratti bareedu. Kan akkasii san fedha dhiira akkasii san qarbii baasamu eessaa baasa. Takkaffaadha lammaffaadha jaalalli akka amma duraan isinii himee sunna keessa hin jirtu. Akka abbaa kiyyaa godha. Ana eessa of barbaadee of argadha natti hima. Wallaahi jaalalli na qabuu ditte. Na keessuma hin jirtu jaalalli akka durii sun. Eessa hidhaa. Garuu amantee mi'aasitti gaafa ammaas hin jedhe. Yoo ati malaaxatti na heerumin ani gara laafuu miti sin jedhe. Akkam jettanii amma maaqsitti dhaga'ama. Gabbaaguma arrabni kee lafatti nafi. Oma jedhe san baga milkaa'e waan biroo waan takkam jala gubbaa rabbii. Walitti sinaa orgeessu waliin sinaa bulchuu. Ammallee bira turuu yoo barbaadde gaafa deemtu ani si gaggeessuu qaba. Haadha baatee keessummaa itti numaddi jira naa daqiiqaa muraasan boodeen dhufeesi. Akka samana kan keeti bakka takka tuwaati faate waan jiraa miti onnoo argattee simoo yatti mikinaata barbaadda uta. Wallahi billahi qaataa sitten sun yono indira misaa hundi dhagee turte naa dhimma walitti direct irraa ba'a. Wallahi illikii wannoo keessa hin gadi. Ani tokko wayii mucaa tokko wayii fidee poostii boonaan takka malee wallahi paantii mataan baafadha faafadhu ka paantii mataan. Akka siila kanumallee hin baafadhu almuhiim bakka. Rakkoo takka jiru asitti immoo gaafa deemtu namni dhibbi jaha namni gustan kun goofaree gudifoorii kana. Gudifoor jedhama jedhu kana fooloo godhaa hundi keessaniyyuu. Mee warroonni na jaalatan qofti. Namni na jaalatan qofti daddafaa fooloo godhaan gudifoorii kana. Waggaa sakti rabbi jedhi gudifoor aslii kana mataa keessa gannaa dhahi wallaahi guyyaa hunda na dhaadata. Saree hidhadhu mataa narra dhahi. Safar la habiibti. Congratulations, jaarsa argattami. TikTok irra gubanii bara. Wallahi. Oromoon cubbuun beektu wallahi. Sila akkam jaarsa keeti moo ilma kee hangafaati. Waan innaa galuu dhabe anaayyuu eeguma dhufe jedhee gadhise. Ati goobaa dhiiba imaana qabda ka dhufe hundaan diddoo gani deemu. Aguma boo'ee gaafa fooloon kee guddifate fooloon fi guddifate tara Mammado miskiinati. Naa ta'eera walli kee wallahi gara laafitti. Makiin ergadhu jiraani jedhama. Gara laafettiidha jedhaa gara asliin kunillee bar na kadhataa bar abjummaan tiyya milkoofti jechaaf innillee. Beena garaa laafaa wayito hin jiru amma garaa jabaadheera obboleessa akeera.
Kau jati oji wanya lagi harap. Betul, sama lagi jadi ni ancalis. Dafi buddena kana dalga ittiruki way kam aliko wana do fuka galato malike lage paddu Magi harga ni account di harap kau dah tahu kisi nak tumla tu. maki account haraya Eh, kamin maki maya warbat. are banatte fachi dura dibbalama asmo Kabra. wala wala tingam no ka maki Kuro nama ni bajar lala je lala, ya kan? adi follow ragab da wargita kan narko Erga tu jalan ni guys. agency tergachun dandesu Account ni kiawan temo jalan nak erga tu undan. Kiyas bar silki durani ra takas taye thore amma debe na di se mali nam na argachu danda an follow wala ragab argachu danda warra follow ti alas bae wala lo faranji mali o mata kana yalan jira Wari comment itu mah guys. am se ergachu ni dande sibar oso game ni gali nakanat Erga tu mana je? Itu mah. Adalin se erga jira harap hati erga ogana se erga yani. Itu mah deh mah. ana ter bon dande su follow wala rangkam no gati taye account ti si hara kana Share itu jola. Itu mah deh mah share miti. maki jadabe follow wal gonen jiru ni disi Akhir 300 dan sampai mujuda rasa benim pokat.